qabeenya nuti qabnu kaniin akkaawuntii kiyyarraa qabu akkamittiin zakaa irraa baasa akka sharafa maallaqa keenyaatti bara kana zakaan meeqarraa nurratti gaha zakaan bara kana maallaqa Itoophiyaadha qarshii 1,166,600 eegala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa'ee zakaa maallaqaa irraa hin dubbachuu barbaada. Har'a guyyaa har'aan tana jirru kana birrii Itoophiyaa maallaqa Itoophiyaa irraa zakaan meeqaatu gaha? Akkuma beekamu Ramadaana dabree fi Khasanduraatis hunda keessattuu zakaa wal dadhaba. Ramadaana baranaa keessaas haalli zakaa maallaqa Itoophiyaa irraa qiyaasa nabiyyiin keenya nuu kaayan irratti hoggaa laalle adda jechuudha. Nabiyyiin keenya salawaatu rabbii wa salaamu alayhi zamana isaanii keessatti maallaqa gosa lamaatu ture. Tokko maallaqa diinaara jedhamu maallaqa warqiidhaati. Tokko dirhama jedhamu maallaqa silver yookaanoo meetaati. Meetni kana biyya teenya keessatti birrii jechuudhaan beekama yookaan qarshii jedhamuunis ni jira. Namni keenya jechuudha. Afaan Oromootiin meeta jedhama. Maallaqa meetaa kanarraa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam baasaa turan. Maallaqni yeroo sanii maallaqa 200tu zakaan irraa ba'a. Mi'atee dirhama 200 nuun jaan nabiyyiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Dirhama 200 jechuun har'aan tana maallaqa keenya meeqata kana biyyiin irraa baasan sun. Diinaara 20 jechuun meeqata har'aan tana keenya jennee hoggaanii fi halaallu taate ulamaa'iin gaafa dura dirhama 200 fi diinaarri 20 wal qixa ture. Har'a immoo maallaqni dahabaatii fi maallaqni dirhamaa kun hedduu adda fagaatanii jiran. Waan isaa baala adda fagaataniif jecha sadaqachuuf illee uummata musliimaatiif akka mijjatu diinaara kana yookaan maallaqa dahabaati irra qiyaasuu tanaaf irraa dhiisnu jedhan. Ka dirhamaa kanarratti yoo qiyaasne nu wayyaadhaa jedhan. Kanaaf walumaa galatti guututti hayyoonni ulamaa'idhaa irra walii galanii kan dirhamaa kana qabanne ka diinaaraa kana hadhiisnu jechuu irratti walii galan. Walumaa gala nabiyyiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dirhama 200 irraa zakaan bahaa jedhan. Maallaqa meetaa dirhama 200 irraa bahaa jedhan. 200 jechuun giraama irratti meeqa? Giraama 500 fi 95 jedhan. Ani guyyaa har'aan tanaa magaalaa Finfinnee markaattoo keessa deemee giraamni tokko meeqa tahaa meetarraa yookaan qarshii tanarraa meeqa tahaa adda baafadheetiin jira. Asirra dhaabbachuudhaan zakaa kaalkuleet goonaa jechuudha. Akka zakaa bara kanaatti akka Ramadaana bara kanaatti zakaan maallaqa Itoophiyaadhaa akkuma asirratti argitan kana qarshii 100 fi 66 fi 600 irraa zakaan gahaa jechuudha. Kan akkamitti harkattee jechuun keessanii dhoora. Giraamni tokko kan meetaa qarshii 280 ta'a. Giddu galeessi gatiin madaalawaan irra hedduu magaalaan itti gurguraa jirtu irra deemee ilaalee har'aan tana magaalaa Finfinnee keessatti giraamni tokko meetarraa kan ta'e qarshii 280. Warri 300 jechuunis ni jira. Warri sanii ol jechuunis ni jira. Garuu jiddu galeessaa magaalaan irra hedduun kan itti gurguraa jirtu guyyaa har'aan tana qarshii 280 gurguraa jiran. Kanaafuu jechuudha yoonii fi zakaan eessarraa eegala. Start pointiin zakaadhaa meeqarraa jechuu ilaaluudhaaf akkuma asirra agartan kana 500 fi 95 baay'isu 280 baay'isne wanni harkannu maal ta'a? 100 fi 66 fi 600 ta'a jechuudha. Namni zakaa lakkoofsa amma asirratti argitan kana gad maallaqa qabu maallaqni keessan akkaawuntii irra jiraatus hanga fedhe bakka fedhe jiraatus maallaqa keessan irra zakaan hin geenye jechuudha. Qarshii 100 fi 66 fi 600 namni hin qabne arra zakaan irratti hin ga'u jechuudha. Maallaqni keessan 100 ta'u 50 ta'u zakaan irratti hin ga'u jechuudha. Maaliif nisaaba rasuulli nuu kaayan san hin geenye jechuudha. Nisaaba zakaan irratti waajibaa san hin geenye jechuudha. Namni kanaa ol qabu kan sharxii zakaa guuttate kan amanne amata osooniif akkaawuntii irra taa'u maallaqni amata guute. Khani maallaqa isaa yookaan shaqaxa haa ta'u wantoota adda addaatiin qabee jiraatu wantoota daldalaatiin qabee jiraatu maallaqni isaa hojiirra jiru. Namni kun maallaqni isaa kun waggaa walitti hisaaban qarshii 166 fi 600 ol taanaan zakaan irra waajiba jechuudha. Waan san hisaabee
irraa kafaluu qabaa jechuudha. Kanaafuu daangaan zakaa baranaa bakka tana jechuudha. Lakkoo isaa asirratti argitan kana jechuudha. Namni kanaa gad qabdan zakaan isinirra hin jiru. Namni kanaa ol qabdan zakaan isinirra jira jechuudha. Kanaa ol hangam takka miliyoona qabaadhu, miliyoona 2 qabaadhu, miliyoona 10 qabaadhu. Gana asii ol wanni si dhibu hin jirtu. Zakaa irraa baasuu gahee jira, beeytee jirtu jechuudha malee inni. Sharxii zakaa guunnaan jechuudha. Sharxii zakaadhaa amanni irra naanna'uudhaa fi abbaa qabeenya sanii ati ta'uudha. Qabeenya namarraa zakaa baasuu hin dandeessu. Yookaan qabeenya harkaa hin qabne irraa baasuu hin dandeessu. Maallaqa san qabaachuu yookaan amanni irra naanna'uudha. Kanneen sii guunnaan sharxii tana sii guunnaan maallaqni kee lakkoo isaa sirra jiru kanaa ol wanni ati qabdu taanaan zakarraa baasta. Eegasiifuu akkamiin baasta? Obboleessa obboleetii. Rabbiin zakaa waajiba si godhe akkamiin baasta? Eega lakkoo isaa ati qabdu maallaqni bakka tanaa ol ka ta'ute akkamiin baasta? Ati qarshii 200 qabda haa jennu. Qarshii 200 akkuma sirra gartuu kana maallaqni kee wanni ati akkaawuntii irraa qabdu ka'ee gabara dabreetii amananii sirra naanna'ee jiru qarshii 200 haa jennu. Qarshii 200 kan 40 maa biri? Waan biraatti kas hin feesisu. Lakkoo isaa 40 moobaayila keessa fudhadhu. 40 firiif. 40 gisee hirte qarshii meeqa ta'a? Akkuma argitu kana qarshiin 5,000 as baatu tun zakaadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko qarshii 500 qaba haa jennu. Qarshii 500 wanni biraatti akkasirraa hin feesisu. Lakkoo isaa kee lakkoo isaa silaa zakaadhaa zakaan baranaa irra waajiba ta'u. Bakka inni irraa eegalu tana ol ta'uu eega beeyte booda wanni sirra jiraatu 40 maa jiru lakkoo isa keessan jechuudha. Amma maal goota? Qarshii 500 qabda akkuma sirra gartuu kanan qarshii 500 kana kamittiin zakaa irraa baasa jechuun sirra akkasuma mala. Waan biraan godhin qarshii 500 moobaayila keetii irratti kaalkuleetarra barreessi 40 firiif akkuma sirra gartuu kana 40 firra qarshii 12,500 qarshii 500 irraa kan zakaa baastudha jechuudha. Siigalee jeeyyaata. Amma fakkeenyaaf qarshii miliyoona takka qabda haa jennu. Qarshii miliyoona takka qabda zakaa meeqaan baasaan si rakkisuu ni mala. Si rakkisin 40 firiifi moobaayila keessa fudhadhu 40 firiif. Nisaaba zakaan irra waajibaatii ol ta'uu eega beeyte booda waan akka rakkin hin jiru 40 firiif. 40 fi yeroo hirte meeqa sii dhufa? Qarshii 25 sii dhufa akkuma sirra gartuu kana jechuudha. Namni tokko miliyoona qaba. Qarshii miliyoona isaa san zakaa irraa baasuuf rakkachuun qabu. 40 firii meeqa sii dhufa? Akkuma sirra gartuu kana qarshii 25 tahaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoo isa guutuu kan ta'een qarshii 700 haa jennu. Namtichi qarshii 700 qaba haa jennu. Zakaa hanga irraa baasuu wallaale. Maallaqni kun nisaaba zakaatii ol ta'uun beekamee jira. Kanaaf amma maal goota 40 firta jechuudha. Kanaas qarshii 700 qabda akka asirra gartuu kana maal godhuu qabda 40 firiif. As booda wanni ati harkattu maali? Qarshii 17,000 fi 500 zakaa irraa bahuu jechuudha. Bifa kanaan zakaa keessan baafadhaa. Zakaan qulqulleessituu horii keessaniiti. Namni diinagdee akka Rabbi sii banu barbaadu. Namni rizqii hulaa akka Rabbi sii banu barbaadu. Namni diinagdee ta'e wasakarraa qulqulleessuu barbaadu. Zakaa baafadhu. Zakaa jechuun qulqulleessituu jechuudha. Maal qulqulleessiti? Horii kee kana aafaata adda addaarraa, balaa adda addaarraa, diinagdee ta'e akka hulaan diinagdee sii banamtu, akka rizqiin adda addaa Rabbi sii banu. Kana haala sii mijeessiti. Zakaan horii keetii miti. Wanni irraa bahu kun horii keetii miti. Horii dirqama Rabbiin qabeenya kee keessa kaa'ee ka Rabbiin achi keessaa qabu ka miskiinaaf qoodeedha. Kanaaf horii san obboleettiitii obboleessaa hin nyaatin. Xuriidha. Wasaka. Wasaka san horii kee keessaa achi baasi. Hoggaan akkana jiru miskiinaaf wasaka kan ni ta'a jechuun kee nooltu. Akkasii sibira wasaka malee miskiinaaf wasaka miti. Horii kee keessatti immoo wasaka. Bareedaadhaa miti. Horii kee balaa adda addaatiif saaxila. Rakkoo adda addaatiif saaxila. Qulqullina adda addaa akka horiin keen arkanne akka hin guddanne taasisa. Kanaaf horii kee keessa zakaa baafadhu. Akka Rabbi si milkeessu ta'e obboleettiitii obboleessa kee. Rabbiin Quraanaan dubbate والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ورين diinagdee isaanii horii isaanii maallaqa isaanii ol kaayyatan ولا ينفقونها في سبيل الله خرا ربي خيستي زكاة ربي واجب الرجل خيران بافنه إبد جهنم إنها قمتشيسي يا ربين نبي سادين يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوب عين وأنا مريف جيسو هذا بليسو ربين دينجيتي خيسة برخاسي فخاو هنقدن ديسو زكاة راباسي دينجيتي ترى زكاة بافدون سنجام بفانا ما سنجو خنا مالك الرا زكاة في الراباسي
هوريخي وسخد الدار كل هيسين سنجام بقى ربين أسين سجيه ورا برنا زكاة بافتح أما تلفوس باسورة ربي سيعتاسسو ورا دين الجين ثاني برنا الزكاة راباسو جيز الحمد لله جركتا يدو جركتا كا زكاة بافتين بين عرّا زكاة بافتشو كهونك نعمة قد دارم أما تلفوس ورا زكاة بافتورة ربي سيعتاسسو زكاة بافتو الحمد لله جي قم داخلني الفادو قالتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته